Email keenya warningi jala jira moo warningi jala hin jiru yoo warningi jala jiraate akkamiin jala baasuu dandeenya video darbe irratti gaafii isiniif dhiyeesse namoonni baay'een email keessan akka warningi jala jiru comment irratti naaf ibsitanii turtan gaafii namoota baay'ee kan ta'e email keenya mallattoo raajifannoo kana nutti fida kan jedhuudha deebiin keessan immoo email keessan warningi jala jira jechuudha osoo isin irratti hin cufamin yookaan osoo isin jala hin hatamin jechuudha guyyaa isiniif kenname keessatti sirreeffatuu qabdan jechuudha yeroo muraasa booda email keessan akka isin jala cufamu jechuudha shakkii takkallee hin qabu jechuudha akkasumallee gaafii maamiltoota kiyyarraa viidiyoo darbe irratti komentii jalatti naaf dhiyeessitan keessa yeroo lakkoofsa itti argoona jennu lakkoofsi itti naaf jijjiiramuu dide namoonni gariin immoo biyyaatu naaf jijjiiramuu dide bakka biyyaa sanitti na dide kan jedhu baay'eedha komentii hedduutu naaf barraa'e jechuudha kanaafuu hunduma keessanuu bakka tokkotti deebii keessan viidiyoo kana keessa argattu baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. daawwattoota keenya kabajamoo akkuma viidiyoo darbe keessatti waadaa isiniif gale waadaa keessan osoo isinirraa hin diigin jechuudha viidiyoo isaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha akkamitti mallattoo raajifannoo tan ifirraa balleessinaa fi email warningii jala jiru salphumatti akkamitti akka jalaa baafatanii fi kan biyyi isiniif jijjiiramuu didellee akkasumallee lakkoofsi itti aad isiniif ta'uu didellee viidiyoo darbe irratti komentii kan naaf barreessitan hundaa'u bal'inaan waliin ilaalla kana sirreeffatuuf jalqaba mallattoo seetingii kana keessa seennee waliin ilaallaa jechuudha seetingiin isa kana yeroo tokko ofirratti kilik gootu jechuudha sana booda haala kanaan nuuf banama seetingiin keenya bilbilli nama bakka jedhu waan hin qabneef bakka nama isinitti argisiisu yoo hin qabaanne gubbaa kanatti bakka sarchii kanatti Google jettaniituma barreessitu jechuudha nama kiyya hin qaba waan ta'eef asirratti gadi bu'ee Google bakka jedhu irratti cuqaasee gara fuulduraa deemaa jechuudha kana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa email keessan hundaa'u check godhuuf jechuudha ilaallatuuf asirratti qastii fuuldura jirtu tana cuqaatanii jechuudha tokkoon isaa gubbarratti deebiftanii jechuudha haala kanaan mallattoo tana ni qabamoo hin qabu warningi jala jiramoo warningi jala hin jiru kan jedhu jechuudha ilaallatu jechuudha inni kun miidhaa guddaa qaba daawwattoota kiyya kana sirreeffatuun bu'aa guddaa qaba email keessan hanga isin jirtan akka isin waliin turuuf bu'aa guddaa qaba akkasumallee akka isin jalaa hin hatamneef email keessan akka isin jalaa hin cufamneef jechuudha haalan isin gargaara jechuudha daawwattoota kiyya kanaafu email keessan mallattoo raajifannoo kana qaba jechuun warningii jala jira jechuudha akkamitti irraa balleessina warningii jala hoo akkamitti baahuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisa eega haala kanaan email keessan gubbarratti deebiftanii manage your Google account ka jedhu jalatti ni argattu yeroo tokko ofirratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu sana booda haala kanaan isinii dhufa opshinoota baay'ee asitti isinii fida jechuudha home personal info data and privacy ka jedhu ni argattu suuta jettanii karaa harka bitaa gamana as harkistu security ta jedhu ni argattu jechuudha irratti kilik gootu jechuudha daawwattoota kiyya namoonni baay'een komentii kanaaf barreessitan gama peejii Facebook Oxygen Media Network akkasumallee gama chaanaala keenya Oromaanitiin namoonni baay'een komentii kanaaf gootan jechuudha email keenya mallattoo ni qaba ka jedhutu baay'ata jechuudha kanaaf anillee viidiyoo kana dirqamee isiniif qabadhee dhufe daawwattoota kiyya viidiyoo kun baay'ee isin barbaachisa kanaafuu sirriitti hordofaa suutuma jaa viidiyoo irra hin oofina namoota dubbisa hin beeknellee nu keessa jira jechuudha kanaafuu isaa sanillee akka galuuf suuta jedheen isin barsiisaa jechuudha namoonni barnootatti hajamtan qofti suuta jedhaati viidiyoo osoo irra hin gusin jechuudha suuta jedha akka isiniif galutti ilaala namoonni dubbisa hin beeknellee bakka nan xiyyaara isin argisiisu qofa jala deemati sirreeffadha haala kanaan yeroo inni isinii dhufe amma asirratti maal nuun jedha hordoftoota kiyya you have security recommendation nuun jedha jechuudha security keenya irratti amma tarkaanfii wayii ta'e akka nurratti fudhatame nutti himaa jira jechuudha daawwattoota kiyya asirratti yoo gadi buunu maal nuun jedha recommended action found in the security checkup nuun jedha jechuudha tarkaanfii wayii ta'e sirratti fudhatamee jira yookaan akkaawuntii keenya irratti akka fudhatame nutti himaa jira akkaawuntii kan kee in the security checkup nuun jedha security kan kee keessa seeniti cheekii godhii tarkaanfii wayii sirratti fudhatamee jira nuun jedha jechuudha asirratti yoo gadi buunu protect your account accounting kan kee balaa gidduu jira yookaan balaarra akka nu baraaratu barbaadu nutti himaa jechuudha mee balaa akkamii gidduu akka jiruu fi akkasumallee tarkaanfii akkamtu nurratti fudhatame kan jedhu jechuudha daawwattoota kiyya tokkoon isaatiin gaggabaabsee isinitti himaa jechuudha daawwattoota kiyya gabaabdumatti osoo gara kana isin hin dabarsiniin dursa namoonni emaila tokko qabdan emaila lama banadha yoo emaila tokkichatti fayyadamaa jirtan emaila tokkotti dabalaatii banadha akkamitti akka emaila
haaraa itti banatan immoo viidiyoo san waan hojjedhee jiruuf linkii viidiyoo sanii description boxii jala argattu yookaan koomentii jalqabarran isiniif kaahaa jechuudha. Viidiyoon isaa kan amma footoo iskiriina irratti isin argisiisaa jiru kun irra jiru jechuudha. Footoon amma iskiriina irratti isin argisiisaa jiru kun kan irra jiru kan ilaaltanii jechuudha. Chaanala kiyya jala seentanii jechuudha. Iimeela haaraa akkamitti akka itti lafaa banatu dandeessan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu daawwattoota kiyya iimeela haaraa tokko ni banatu. Lakkoofsa isiniif dalagu tokko kan banaa jiru qabaatu qabdanii jechuudha. Lakkoofsa bilbila warningii jala akkaawuntii keessan baasuufi jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf protect your account bakka jedhu kanallee deemtanii sirreeffatu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo asirratti cuqaasa waan akkaawuntii keenya warningii jala nurraa galchee balaasa nutti argisiisaa jechuudha. Mallattoo raajifannoo tana walumaan asii barreessinaan afaan bu'aasuuta jettanii ol harkistuu jechuudha. Karaa isa sirriitiin sirreeffatu. Asirratti gadi buutanii jechuudha. Optional lama argattu jechuudha. Akkuma kan gubbaa sanitti mallattoo raajifannoo lama argattu jechuudha. Asirratti maal nuun jedha? Recover phone number akkasumallee recover email nuun jedha. Fakkeenyaaf recover jechuun hordoftoota kiyya akkaawuntii tokko akkaawuntii biraatiin qollofuu jechuudha. Yoo namni akkaawuntii keessan guddaa kana akka carraa ta'e isin jalaa hate akkaawuntiin isin akkaawuntii keessan kana deebifatuu hin dandeessan kan isin amma asirratti guutatuu dandeessan kana jechuudha. Akkaawuntiin keessa yoo kana hin qabaanne isin jalaa bannaanis tiktaaka keessanis yoo isin jalaa bade Facebook kan qabaatanii yoo isin jalaa bade YouTube hin qabaatanii email sun yoo isin jalaa bade YouTube sun isiniif deebuu hin danda'u. Yoo namni isin jalaa hatee password isin jalaa jijjiirrate akkaawuntii keessan itti yaaltanii yoo dadhabdan boodarra gara dhumarratti maal isin gaafata recover phone number yookaan recover email isiniin jedha jechuudha. Recover email account isiniin jedha jechuudha. Yeroo sanni email isin amma asirratti dachaan lamaan guutatan kana isin gaafata jechuudha. Yoo kana hin qabaanne email keessan hatamnallee isiniif hin deebu. Akkasumallee seera email keessatti email recovery kana hin qabne jechuudha. Yeroo muraasa booda akka isin irratti cufamu isinitti akeekee isinitti himaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu akkamitti akka lakkoofsa kana itti guutataniin isinitti argisiisa. Recover phone number ka jedhu irratti kilii gootu jechuudha yeroo tokkoof. Sana booda haala kanaan isin dhufa asirratti gadi buutanii continue jettan. Sana booda ammallee haala kanaan isin dhufa bilbila keessa waan fuulaan qollofatan jechuudha. Ramzii yookaan ashaaraa quba keessanii piinillee yoo qollofatan lakkoofsuma fuulaan qollofatan san itti nattu jechuudha. Asirratti eenyummaa keessan abbaa googila kanaa yookaan abbaa akkaawuntii kanaa ta'uu mirkaneessuufi jechuudha. Your screen lock nuun jedha jechuudha. Screen kan kee waan qollofteen akka bantu sitti himaa jechuudha. Kanaafuu anamma ashaaraan hin qollofe waan ta'eef ashaaraa quba kiyyaa irraan kaa'aa jechuudha daawwattoota kiyya. Sana booda kallatti maan jechuudha keessa na seensisaa jechuudha. Kan inni fuula itti qabatee nu dhufu ni eegganna jechuudha. Amma asirratti haala kanaan nu dhufa add recover phone nuun jedha jechuudha. Lakkoofsa recovery kan kee add godhii nuun jedha jechuudha. Kanaafuu irrumatti cuqaastu jechuudha yeroo tokkoof. Sana booda ammallee haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Asirratti biyyoota keessa jirtan ni filattu jechuudha. Qastii tana ni cuqaastu. Amma asirratti daawwattoota kiyya namoonni baay'een jechuudha viidiyoo darbee irratti kanan isin barsiise keessatti bakka biyyaa sanitti nu dalaguu didee biyya nu jijjiiruu didee yookaan lakkoofsa biyyaa nu fudhatu didee namoota jettantu jira jechuudha. Qastii tana ni argitu jechuudha daawwattoota kiyya. Qastii anamma isinitti argisiisu tana enter phone number kan jedhu duubatti jechuudha mallattoon alaabaa ta'e irra jirtu irratti cuqaastu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii dhufa alaabota biyya kamiitu isinii fidaa jechuudha. Suuta jettanii ol harkistan. Yoo Itoophiyaa barbaadanillee Itoophiyuma filattu jechuudha. Itoophiyaa filattanii immoo yeroo isin lakkoofsa Itoophiyaa itti guuttan koodii lakkoofsa Itoophiyaa san irratti isiniif erga. Koodii san dirqama namni isiniif kennuu qaba. Yoo koodii san argattan malee isiniif hin banamu jechuudha. Kun asirratti Itoophiyaan ni jirti. Itoophiyuma tana irratti cuqaasne irratti guutan lakkoofsa biyyaati jechuudha. San booda isin asii achi maal jettanii guutu duwwaa sagalii san ni dhiiftu jechuudha. Sagal qofa asitti barreessu. Duwwaa irraa dhiiftanii sagal qofa asirratti barreessitu jechuudha. Anamma kanaaf biyyi nan keessa jiru kanaa miti waan ta'eef biyya keessa jiruun filadhaa jechuudha. Amma kunoo biyya keessa jirullee filadheetiin jira jechuudha daawwattoota kee. Kanaafuu amma lakkoofsa keessanis sirrii osoo hin dogongorin kan dalagu kan isin bira jiru kan koodiin irratti isiniif ergamuu danda'u irratti guutattu jechuudha. Ani amma lakkoofsa asuma keessa jira waan ta'eef daawwattoota kiyya lakkoofsa kiyyeettiin guutaa jechuudha. Kun ani amma lakkoofsa kiyyallee kunoo itti guuteetiin jira jechuudha. Isinillee haaluma kanaan itti guutu. Sana booda asirratti gadi buutanii neekistiin ni jirti. Neekistii tana gootu jechuudha. Ifaa hordoftoota kiyya isiniif ifaa miti. Akka isiniif ifa ta'u immoo abdiin qaba suuta jedheen isin barsiisaa jira waan ta'eef asirratti get code koodii siif erginaa jedha yookaan irraa deebii cancel nuun jedha. Isin asirratti
get code bakka jettu tana cuqaastu yoo lakkoofsa keessan dogongorre lakkoofsa kana dogongoraan guunne jettanii yaaddan jechuudha fuuldura lakkoofsa keessanitti mallattoon akka qalamaa ni jirti mallattoo akka qalamaa tanarratti cuqaastanii bifa haaraan lakkoofsa keessanitti guutuu jechuudha code bakka jedhu irratti kilik godhaa jechuudha sana booda kallattii maan bilbila keenya irratti koodii nuuf ergaa jechuudha daawwattoota kiyya anamma lakkoofsi asuma keessa jira jechuudha kunoo anamma lakkoofsi kiyya asirratti koodii naa ergee jira haala isin argitan kanaan gubbaa kanarratti koodii naaf ergee jira jechuudha koodii amma lakkoofsa keessan irratti isiniif ergamte san ni fudhattu jechuudha bakka kanatti guutu jechuudha kunoo ta'e koodiin anamma itti guuteetiin jira jechuudha haala kanaan eega koodii itti guutanii jechuudha daawwattoota kiyya asirratti gadi buutanii verify bakka jettu tan ni argattu verify gootu jechuudha sana booda jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan isin dhufa kunoo jala kanatti phone number added nuun jedhee jira jechuudha amma lakkoofsi keenya add ta'ee jira jechuudha verify goone jira jechuudha lakkoofsa keenyaan irraa balleessuu yoo barbaadan delete as jirti delete gootanii irraa balleessitu jechuudha amma of duuba deebinee mallattoo raajifannoo tarreefu lama jirtu sun takkatti deebite moo lamuma jira ka jedhu ni ilaallaa jechuudha walumaan of duuba deebinee kunoo amma haala isin argitan kanaan amma lamatu jira argitanii kunoo amma badee jira lakkoofsi kiyya amma asitti naagalee jira jechuudha amma lakkoofsi kiyya haala ajaa'iba ta'een asitti naagalee jira amma hoo kan gubbaa sun bade moo hin banne kan jedhu ni jira ammallee hin banne kun seera san hin guunne waan ta'eef hin banne jechuudha walumaan balleessina ol harkistu jechuudha ammallee recover email ka jedhu ni argattu emaila keenya kan reefun tana emaila dabalataa banadhaa isiniin jedha san emaila banattanii lafa qabda yookaan tokkichuma keessaa qabdan kanallee jechuudha recover godhachuu ni dandeessan garuu faayidaa isiniif hin qabu yoo akka carraa ta'e emailli keessan kun bade bannaan bade garuu recover emailillee kanuma waan ta'eef hundaa'u namni bakkuma tokkotti argataa jechuudha so emaila banatuun immoo yoo namni akkaawuntii keessan kan haate tokko yoo argate tokko hin argatu jechuudha tokkicha saniin jala deebifatuu dandeessanii jechuudha kanaafu recover email bakka jedhu qastiin fuuldura jirti kiriik irratti gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda haala kanaan nu dhufa you recover email nuun jedha jechuudha emaila keenya haaraa amma akka itti guunu nu gaafata enter recover email nuun jedha emaila asirratti bakka duwwaa kanarratti emaila keessan isa sirrii kan koodiin irratti isiniif ergamuu danda'u kan paaswordii isaa beektan asirratti guutuu jechuudha kan amma dalagaa jiru kun waan amma emaila kiyyallee isa sirrii asirratti guuttadheetiin jira jechuudha isinillee haaluma kanaan emaila keessan irratti guutuu jechuudha daawwattoota kiyya eega haala kanaan emaila keessan irratti guuttanii asirratti gadi buutanii next bakka jedhu ni argattu next tana cuqaastanii kana jechuun recover emailii keetiin verify godhii nuun jedha jechuudha maqaa emaila keenyallee asirratti nuuf ergee jechuudha digitii 6 koodii digitii 6 siif erginee jira emaila keetirratti nuun jedha jechuudha verification koodii jechuudha gara emaila keenyatti nu ergee waan jiruuf kallatti manas keessaa baanee emaila keenya keessa deemnee fudhannaa jechuudha bilbila keessan okay guddoo garaa gidduu cuqaastaniituma keessaa baatu jechuudha of duuban deebitan okay ma guddoo garaa gidduu gadi dootan jechuudha yoo of duuba deebina jettan irraa isin baasaa jechuudha gmail bakka jedhu kaa'u emaila keessan keessa seentanii jechuudha koodii kana sakandii takkaa quba keessan gadi qabdanii jechuudha koopii godhattu jechuudha sana booda kallatti maan jechuudha bakka ammaa sanitti deebitu jechuudha kun asitti deebinee jira verification koodii keenya asirratti cuqaasine jechuudha koodii amma gamasii koopii godhannee dhufne san jechuudha paste goona asirratti kunooti koodiin koopii godhee waan dhufeef sana booda haala kanaan eega itti guuttanii asirratti verify bakka jedhu ni argattu verify tana cuqaastu jechuudha daawwattoota kiyya amma kunoo haala isin argitan kanaan jechuudha recover email verified nuun jedhee jira jechuudha verify ta'ee jira jechuudha amma uf duuba deebinee mee mallattoo raajifannoo sun ni jirti moo hin jirtu ka jedhu waliin ilaal amma ni jirti mee osoma isin ilaaltanu asirraa baddee eeggadha jechuudha daawwattoota kiyya osoo isin asiin deemin kunoo amma baddee jirti emailli keenya kan reefuun achirratti guune sun asirratti guunuuf galee jira jechuudha tole amma gadi harkifna jechuudha amma gale moo irratti hin galle ka jedhu waaw kunoo amma haala ajaa'iba ta'een hordoftoota kiyya asirratti raayitii magariisa nuuf dha'ee jira jechuudha amma asirratti jechuudha kunoo asirratti illee gadi buunu bakka reefuun tana jechuudha hordoftoota kiyya your account protect nuun jedhu san jechuudha amma asirratti save details nuun jedhee jira jechuudha bal'ina isaa akka nu ilaallu nu ajajaa jechuudha daawwattoota kiyya amma guutummaan guututtu jechuudha akkaawuntii keenya warningii jala baafnee jirra jechuudha kunoo fuulduruma keessanitti osoo isin argitan jechuudha akkaawuntii keenya
jalaa baafannee jirraa jechuudha daawwattoota kiyya kun amma asirratti illee bakka reefuun tana jechuudha akkaawuntiin kee balaa gidduu jira nuun jedhu sanitti illee asirratti your account is protected nuun jedhee jira jechuudha amma kanaafuu haala kanaan salphumatti akkaawuntii keessan warningii jalaa baafatu ni dandeessu jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalle kan akka isin gammachiisuuf akka warra baratanillee abdii guutuun qaba. Maarree daawwattoota kiyya isinillee viidiyoo kan ilaaltan eegatu murtanii keessaa bahu duwwaa osoo hin taane chaanaala Oromaan chaanaala barnootaati. Namoonni hangammatti chaanaala Oromaaniif haaraa taatan subscribe godhaati miseensa maatii Oromaan ta'uu hin dagatina. Chaanaalli kun chaanaala barnootaati. Guyyaa guyyaan barnoota firii bilaasha irraa argataa akka jirtan ni beektan jechuudha daawwattoota kiyya. Barnoonni nu gadhiifnu akka ofii isaatiin isin bira ga'uuf illee mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatina. Akkasumallee bakki isiniif hin galii yoo jiraate bakki ifa isiniif hin ta'e yoo jiraate komentii jalatti na barreessaa. Akkuma beekamu hedduu nama gammachiisa komentiin keessan kan viidiyoo darbee irratti jechuudha. Haaluma kana yeroo isin komentii jalatti jechuudha waan isin rakkoo keessan ibsatan jechuudha komentii jalatti waan fakkeenyaaf waan irratti isiniif hojjedhu sirritti yeroo isin haala kana komentii gosa tokko qofa barreessitan jechuudha anis dirqama waan maamiltoonni kiyya na ajaje dirqama hojjetuun qaba waan ta'eef jechuudha dhiibbaa natti gootanii jirta waan ta'eef kallattiin haaluma kanaan viidiyoo isiniif hojjedha jechuudha. Kanaafuu waan namoonni tokko dura barreesse yookaan waan anas keessatti dubbadde kan rakkatan komentii jalatti naaf barreessaa ifa naa godhaa jechuudha. An kan komentii keessan ilaalee isiniif deebisu komentii keessan hundaa'uu nan dubbisa kan isiniif deebisu komentii baay'inaan barraa'ee fi namoonni baay'inaan barreessanii fi akkasumallee waan namoonni baay'inaan barbaadan kan viidiyoo ammallee amma dura hin hojjetinidha kanan irratti isiniif hojjedhu jechuudha. Haala saniin komentii keessanii yaada keessan ibsatuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni irraaf qabadallee nasumarratti xumurama barnoota itti aanu nama walitti deebinuti turtii gaarii qabaadha.